Ashamaa harka fuunii kabajamtoota fi daawwattoota yuutuubii Ooroo akkam nagaa jirtan jechuun jalqabna. Bismillah, 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 bismillah. Baay'ee namatti tola. Rabbi dhugaan waa dubbisu yuutuubii Ooroo kilik godhaati waa'ee gabbara Arsii isin himuudhaaf dhufeera. Gabbarri Arsii maali? Gabbara maal Rabbi qofa. Gabbara jechuun adeemsa sirna fuudha Arsii keessatti wanta warri mucaatiif warri micayyoo godhuudha. Taateewwan jechuudha. Ilmi Arsii tokko fuudha yoo ga'e abbatti mataa, abbaan gosatti mataa, gosaa fi jaarsi wal mari'atanii warra micayyoo dhaqan. Warri micayyoo illee gosaaf mari'atee, ardaan mari'atee yoo kennaniif sii kennine jedhaniin jechuudha. Kana booda maaltu ta'a laata? Kana booda erga warri kun kadhatee waan ardaa jedhanii, waan abbaa jedhanii, waan haadhaa jedhanii mallaqa irraa fuudhan, waan eessumaa jedhanii, waan hunda erga irraa fuudhanii booda micayyoo kennanii fi nikaa godhanii fi gaafa inni sargii dhufu eessumnis, ardaanis, obboleessis micayyoo tanaa waa bitaa jechuudha. Abbaan algaa, saaxinii, biddilibsii, uffata waan isii mana keessatti barbaadu hunda bitaaf jechuudha. Mucichi sun micayyoo tana gaafa fudhatu algama bareeda irratti ol baafatee jechuu dhawatuu bichaadha jechuudha. Akka nama kaawwanii fuudhee lafarratti hin gangalchuu qabaadha. Algaa sanaa jedhe irratti waan isaa yoo wajji ciisanii kan ittiin dhiqatanillee bitaaf jechuudha. Abbaan illaa saamunaa illa waan isaan wajjin ciisanii ka'anii nyaatanis jechuudha. Zanaa godhe. Kanaaf gabbarri Arsii gabbara akkaan barbaachisuudha. Aadaan kun aadaa kabajamee itti fufuudha qabudha. Qeerroon Arsii wal mari'atee wanni kun illa haga dhumaatitti itti fufuu murteessinee jirra jechuudha. Namoonni waa'ee kana balaaleffatanii warra dhalaatti taphachuu barbaadan akka caammatiitti itti dhalchanii akkuma amma argaa jirru kanatti warra gargadee deemuu barbaadu ta'e malee namni sirnaaf intala Arsii barbaadu tokko maatii isiitti ergatee maatii lamaan wal barsiisee gabbaree fuudhaa jechuudha. Duriyyeen kashlabbeen waa'ee gabbara Arsii dubbachuu akka hin dandeenye kana booda hundi keessa yuutuubii keenya kana seentanii kilik gootanii waan Jeems jedhe kana erguu fi dandeettan jechuudha. Qeerroon Arsii walumaa galatti gabbarri nuu ta'e jedhanii jiru. Wanni kun abboota keenyarraa dhufe. Abboonni keenyas gabbaranii fuudhanii nus gabbarree fuuna nus gabbarsiifnee gurgurraa jechuudha intala keenya. Ilma keenya immoo itti gabbarree itti fuunaa jechuudha. Baay'inaan ijoolleen Arsii maaliin beekamu ni hojjetatu. Namni gabbaree fuudhuu hin dandeenye fuudhes horatuu hin danda'u jechuudha. Yuutuubii keenya kilik gootanii sheer gochuu addunyaa waliin qaqqabu hin dagatinaati. Nyaatas yoo barbaaddan wajjin, burtukaanas yoo barbaaddan shaayis, biizas hunduu jira, dhugaatiinis jira. Jecha nagaatti isiniin jenna nyaata kana wajjin